hi, hey, yoo warri jennuun kuni informaalidha jechuudha. Akkasumas maqaa lama yoo qabaatan maqaan koo kana garuu maqaa kanaan otoo na waamtanii yookaan immoo maqaa kanaan nutti buufee natti tola oo jechuu barbaaddan maal jettu? Akkuma sanatti yoo guddatan ta'e maal jechuu dandeessu? I was born and raised in Adama. Akkam jirtu ani nagaan jira baga irra deebiidhaan gara gaaddisaa isinitti dhuftanii. Egaa ani gaaddisaadha. Har'a kan ilaalu jechuudha waa'ee self introduction. Self introduction jechuun maal? Of barsiisuu jechuudha. Hojii interview waamamtanii ta'uu mala akkasumas immoo dhaabbii ta'uu mala akkasumas namootaan ta'uu mala namoota adda addaatiin barsiisuu ta'uu mala jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kanarratti akkamitti of barsiistu? Especially hojiidhaaf interview yogguu ta'e hojiidhaaf akkamitti of barsiistu kan jedhu jechuudha kan sirriitti ilaallu ta'a. Kanaafuu hamma viidiyoodhuma kanaatti na hordofaa affeerraa fi yoo ta'u akkasumas chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib godhaa jalqabaa. Sababbiin isaa namoonni akka keessanii akka viidiyoo kana argatan gargaara waan ta'eef sabiskiraayib gochuudhaan jalqabaa jedha. Kanaafuu self introduction yogguu of ibsitan jechuudha. Jalqaba irratti wanti godhuu qabdan maalinni nagaa gaaffii. Nagaa gaaffii yookaan immoo maal greetings jennaan jechuudha. Nagaa gaaffii kana immoo karaa lamatti baasuu dandeenya. Maalni informal greeting fi formal greeting kan jennudha. So formal greeting kan jennuuni nageenya interview yookaan immoo hojiidhaaf waamamnee taasisnuu fi akkasumas immoo namoota gurguddoodhaaf taasisnudha. Isaan kanneen maal jenna? Formal greeting jennaani jechuudha. Informal greeting kan jennu kanaan immoo maali? Nageenya warroota gita umrii keenya ta'aniif, okay? Warroota gita umrii keenya ta'anii fi firii taanee nageenya kan taasisnuudhaaf jechuudha. Isa kanaan informal greeting jennaan jechuudha. Formal greeting jalatti nageenyota akka good morning, okay? Good afternoon, akkasumas immoo good evening, hello afaa argachuu dandeenya jechuudha. Good morning, namni tokko good morning otoo isiniin jedhe maal jettu? Simply say good morning back. Maalinni good morning jechuun deebistanii jechuudha. Akkasumas immoo good afternoon otoo isiniin jedhe good afternoon deebistanii akkasumas good evening otoo isiniin jedhe deebistanii akkasumas good evening jettuun jechuudha. Hello jennee jechuudha. Garuu helloon maalinni asirratti formaalis akkasumas immoo informaalis ta'uu mala jechuudha. Nageenyi immoo informaal ta'an kanneen akka maaliiti? Hi, okay, hey, yo, hi, hey, yo warri jennuun kuni informaalidha jechuudha. Akkasumas what's up, what's new warroonni jennuun kun jechuudha. Isaan kunniin informaalidha guutumaan guututti jechuudha. Hi, hey, yo jennuun warroota maalii ta'anii gita umrii keenya yookaan immoo firii taanee warroota nageenya gaafannuudhaan jechuudha. What's new wanti haaraan maalinidha. So kunis akkasuma jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo nageenya erga gaafanneen booddee maalinni karaa maqaa keenya himuutti dabarraa jechuudha. Maqaa keenyaa fi umrii keenya jechuudha. Name and age. Maqaa keenyaa fi umrii keenya immoo yogguu himnu jechuudha. Karaalee muraasa adda addaa fayyadamuu dandeenya. Inni tokkoffaan maqaan koo Gaaddisaa Radoon jedhee my name is Gaaddisaan jedhee jechuudha. My name is Gaaddisaa like that. Maqaa keessan immoo bakka buusuu dandeessu jechuudha. Isin akka barbaadanitti maqaa keessan qofa bakka buusudha. Yookaan immoo I am Gaaddisaa. Akkasumas inni sadaffaan kun okay, this is kan jennu kun this is Gaaddisaa. It is informal. Informalidha inni kun jechuudha. Fakkeenyaaf interviewdhaaf waamamtanii this is Gaaddisaan jettu. My name is Gaaddisaa yookaan immoo I am Gaaddisaa jettu. Especially my name is Gaaddisaa yoo jettan baay'ee bareeda. It is super formal. Baay'ee formaalii kan ta'edha. Baay'ee bareeda kan ta'edha. Kana inni my name is Gaaddisaa kan jennu kun jechuudha. Kanaafuu hojii interview yoo waamamtan ta'e isaan lamaan kana fayyadamuu qabdu. My name is Gaaddisaa akkasumas immoo am Gaaddisaa. Itti aansee immoo yoo immoo freely hiriyoota keessan ta'e yookaan immoo gita umrii keessanii ta'e maal jettu? Simply isa kana fayyadamtu. This is Gaaddisaa kan jedhan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Itti aansee immoo maqaa lama yoo qabaatan maqaan koo kana garuu maqaa kanaan otoo na waamtanii yookaan immoo maqaa kanaan nutti buufee natti tola oo jechuu barbaaddan maal jettu? Simply my name is jettu. Okay, my name is Gaaddisaa but I go by maqaa otoo qabaadhe fakkeenyaaf maqaa kumaa jedhamu otoo qabaadhe my name is Gaaddisaa but I go by
puma jedha jechuudha. Maqaan koo gaaddisaadha garuu pumaadhaan itti fufu jechuun hin danda'a jechuudha. Isin immoo maqaa keessan jettanii sana booddee maqaa dabalataa qabaatan maqaa sana galchuudha jechuudha. Maqaa keessan erga himattaniin booddee maalitti dabartu? Kallattiidhaan gara umurii keessanitti dabartu jechuudha. Gara umurii keessanitti yogguu dabartan maal jettu? I am just simply I am erga jettaniin booddee umurii keessan I'm 26, I'm 27, I'm 20 years old jecha wantoota adda addaa maqaa keessan umurii keessan bakka buusudha jechuudha. Akkasumas immoo maalinni wanti biraa yeroo tokko tokko jechuudha. Umurii keessan sirriidhaan himachuu yoo hin barbaanne ta'e jechoonni 3 fayyadamuu qabdantu jira jechuudha. Jechoonni 3 kunniin maalinni isaan kanneen late, early, mid jennee jechuudha. Late jechuun isa dhumarra jechuudha. Early yoo ta'e immoo seensarra jalqabarra jechuudha. Mid yoo jennu immoo yedduun jira jechuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf senteensii keessatti hima keessatti isinitti agarsiisu. I am in my jedheen sana booddee 10 yoo jedhe. Iddoo kanatti maaliin gochuudha? Jechoota 3 kana galchuu nan danda'a jechuudha. Yogguun barbaade maaliin jedha? I am in my late 20 jechuu nan danda'a. I am in my late 20 oon jedhu jechuudha. Isa kana jechuudha. Late iddoo kanatti buusudha jechuudha. Simply late. Okay. I am in my late 20 yogguun jedhu kana garuu maal jechuu kooti? Umrii koo 20 dhumarra naannoo dhumaatan jira jechuu kooti jechuudha. I am in my early 20 jechuun immoo jalqabbiirra seensa waggaa 20 kootirra jira jechuudha. I am in my mid 20 yoo ta'e immoo walakkaarra jira, walakkaa waggaa 20 irra jira jechuudha. Nagaa gaafattanii jirtu akkasumas immoo maqaa keessan akkasumas umurii keessan himattanii jirtu. Itti aansee wanti taasisuu qabdan maalinni iddoo itti jiraattan yookaan immoo location simply jechuudha. Locationii keessan himachuu qabdu. Iddoo itti jiraattan jechuudha. Location jennaan. Iddoo itti jiraattan himattu. Iddoo itti jiraattan immoo jechuudha. Yogguu himattan fakkeenyaaf iddoo kanatti fakkeenyaaf Adaamaattan dhaladhe odoo jechuun barbaadde maal jettu? I was born in Adama. Adaamaattan dhaladhe. I was born in Adama. I was born in Finfinnee like that. You can say a lot of things. Baay'ee jechuu dandeessu. Idduma dhalattan bakka buustanii bakka Adaamaa kanatti buustan jechuudha. Itti aansee immoo yeroo tokko tokko iddoon itti dhalattanii fi iddoon itti guddattan garagara ta'a. Kanaafuu iddoon itti guddattanii fi iddoon itti dhalattan garagara yoo ta'u maal jettu? I was born in Adama jettanii but maal jettu? But I raised in magaalaa Adaamaa keessatti dhaladhe garuu I raised in Finfinnee yoo jedhe Adaamaattan dhaladhe garuu Finfinneettan guddadhe jechaan jira jechuudha. Kanaafuu I was born in Adama but I raised in Finfinnee jettanii bakki itti dhalattanii fi bakki itti guddattan garagara yoo ta'e immoo haala saniin himachuu dandeessu jechuudha. Adaamaatti dhalattanii Adaamaatti guddattan yookaan immoo bakkuma itti dhalattanii fi bakkuma sanatti yoo guddattan ta'e maal jechuu dandeessu? I was born and raised in Adama. Okay? Maalinni Adaamattan dhaladhee guddadhe jechuu keessanii jechuudha. Itti aansee yookaan immoo maal jettu? Adaamaan jiraadha. I live in Adama yookaan immoo I live around Adama. I live in Adama. Adaamaa keessan jiraadha. I live around Adama yoo ta'e naannoo Adaamaan jiraadha jechuu keessanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaadhaa baatanii jechuudha. Keeniyaa otoo kan jiraatan ta'e maal jechuu dandeessu? Okay, I am originally from Ethiopia but I live in Kenya. I am originally from Ethiopia but I live in Kenya. Originally yookaan immoo iddoon itti dhaladhe Itoophiyaadha. Garuu Keniyaa keessan jiraadha jettanii haala saniin dubbachuu kan himachuu dandeessu jechuudha. Yookaan immoo inni salphaan maal jechuu dandeessu? I'm from Ethiopia. Okay, I am from Ethiopia. Ethiopia irraa jechuu keessanii jechuudha. Itti aansee immoo lammummaa keessan lammii Itoophiyaa kan qabdan yoo ta'e maal jechuudha? I am Ethiopian jettu jechuudha. I am Ethiopian jettu jechuudha. Akkasumas immoo fakkeenyaaf Adaamaa keessa jiraachuu erga jalqabee waggaa 5 guuteen jira otoon jechuu barbaade maalan jedha? It has been 5 years
since I started living in Adama, like that. Okay, it has been 5 years since I started living in Adama. It has been 5 years or 6 years since I started living in America. Jettanii wantoota baay'ee senteensii baay'ee create gochuu dandeessu jechuudha. Kanaan wal qabatee immoo jechuudha wanti lama sirriitti jechoonni lama sirriitti beekuu qabdan tokkotu jira. Isaanis maalinni foorii fi siinsiidha. Okay, siinsii kan fayyadamtan yeroo gocha sanitti jalqabdan yogguu eertanii yogguu ta'u, foorii kan jalqabdan immoo kan fayyadamtan immoo yeroo hammamiitiif gocha sana akka raawwatan yookaan immoo iddoo sana akka turtan yeroo ibsuu barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf, okay, I have been living in Ethiopia for 22 years. I have been living in Ethiopia for 22 years. Jechuun Itoophiyaa keessa waggoota 22 jiraadheen jira. Okay, for jennee maal jenna? Guutumaan guututti just we put what the period of time. Period of time maal goone? Lafa goone jechuudha. Sa'aatiiwwan guutuu lafa goone jechuudha 22 jenna. Garuu immoo since yoo ta'e immoo maalinni yeroo gochiti itti jalqabde jechuudha. Fakkeenyaaf it has been 5 years since I started living in Adama. Adama keessa jiraachuu kan jalqabe. Okay, waggaa 5 guuteen jira jechuudha. So since guutumaan guutuutti asirratti maalinni since kan fayyadamtan yeroo gochi tokko raawwachuutti jalqabdan yogguu eertan yoo ta'u, foorii immoo yeroo hammamiif gocha sana akka raawwatan yogguu ibsitan foorii kan fayyadamtan ta'a jechuudha. Egaa lokeeshinii keessan yookaan immoo iddoo jireenyaa keessan erga ibsataniin booddee jechuudha. Maalinni kallattumaan garamitti dabartu experience muuxannoo jechuudha. Muuxannoo hojii keessanii ibsuutti dabartu jechuudha. Okay. Muuxannoo hojii keessanii yogguu ibsitan immoo maal jettu? Fakkeenyaaf barsiisummaadhaan muuxannoo waggaa 3 nan qaba odoon jechuu barbaade maalan jedha? I have 3 years experience in jedheen teaching. Okay, barsiisummaadhaan jechuudha. Barsiisummaadhaan muuxannoo waggaa 3 nan qaba. I have 3 years experience in doctorate. Doktorummaadhaan muuxannoo waggaa 3 nan qaba. Jecha haala sanii wantoota baay'ee jechuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu I have 3 years jettaa warreen muuxannoo kan qabdan fiildii muuxannoo qabdanii akka duwwaa tana buusaa dubbachuu dandeessu jechuudha. Itti aansee immoo maalinni fakkeenyaaf barsiisummaadhaan waggaa 12 hojjedheen jira odoon jechuu barbaade maalan jedha? I have worked as a teacher for 12 years. Barsiisummaadhaan waggaa 12 hojjedheen jira. I have worked as a teacher for 12 years. Akkasumas immoo I have worked as a engineer for 12 years, for 15 years jecha muuxannoo hojii keessanii ibsachuu dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo iddoo kanarratti wanti isinitti himuu barbaadu maalinni foorii fi since fayyadamtu. Foorii fi since maalinni fooriin kan fayyadamnu akkuma sila duratti isinitti hime sanatti jechuudha. Waggaa sanaa fakkeenyaaf waggaa 12 muuxannoo hojiin qaba. Oon jedhu waggaa 12 periodii isaati jechuudha. Yogguun periodii yeroo hammamiitiif gocha sana akka raawwachaa jiru yogguunis garuu immoo since kan fayyadamtan yeroo kamirraa jalqabdanii hojii sana akka hojjechaa turtan ibsuudhaaf yogguu barbaadanii jechuudha. Fakkeenyaaf barsiisummaa bara 2004 irraa jalqabee barsiisummaan dalagaa yookaan barsiisummaan hojjedha odoon jedhee maalan jedha? I have worked as a teacher since jedhee maalan godha? 2004 bara 2004. So I have worked as a teacher since 2004. Barsiisummaa bara 2004 irraa jalqabeen dalagaa yookaan hojjedha jechaan jira jechuudha. Kanaafuu since yogguu fayyadamtan yeroo gochi tokko itti raawwatan ibsitu. Foorii yoo ta'e immoo yeroo hammamiif gocha sana akka raawwatan ibsitu jechuudha. Itti aansee egaa 6ffaa irratti dhuma irratti jechuudha maalinni hobbies jedha. Hobbies jechuun immoo maalinni yeroo firii keenya wanta hojjechuu jaallannu jechuudha. Hobbies jennaan. So hobbies kanarratti immoo maalinni karaalee adda addaatiin ibsachuu dandeessu jechuudha. Inni tokkoffaan fakkeenyaaf
fiilmii yeroo boqonnaa kootii fiilmii ilaaluu nan jaaladha loon jedhee maalan jedha? I like to watch movies during my free time. I like to watch movies during my free time. I like to play football during my free time. Jenna haala saniin jechuu dandeessu jechuudha. Yeroo boqonnaa kootii fiilmii ilaaluun nan jaaladha jechaan jira jechuudha. Inni biraa immoo expression biraa maalinni fakkeenyaaf kitaaba dubbisuun na gammachiisa. Oloon jechuu barbaade I am fan of reading books. I am fan of reading books. Kitaaba dubbisuun na gammachiisa jechaan jira jechuudha. Akkasumas immoo yeroo tokko expression biraa intis ni jira. Maalinni I am into reading book. Oloon jedhee maalinni I am into reading book. Kitaaba dubbisuun na gammachiisa. Kitaaba dubbisuu keessan jira. Yeroo hunda kitaaba dubbisuu kana raawwadha jechuu keenya jechuudha. Dhuma irratti immoo wanti biraa karaan biraa ittiin dubbachuu dandeenyu maalinni my favorite hobby is playing football oloon jedhee maalinni yeroo boqonnaa kootii kubbaa miilaa taphachuu nan jaaladha jechaan jira jechuudha. My favorite hobby is playing football jedhaan jechuudha. Kanaafuu mee isin immoo my favorite hobby is playing football ani amma fakkeenyaaf yeroo boqonnaa kootii dubbisuun jaaladha. My favorite hobby is reading a book. Yeroo boqonnaa kootii jechuudha. Isin hoo maal yeroo boqonnaa keessanii maal gochuu jaalatu? Koomentii irratti naaf ibsaa. My favorite hobby is jecha egaa koomentii irratti lafa naaf godha. Akkasumas immoo viidiyoon kana yoo jaallatan like godha. Namoota baay'ee bira namoota akka keenyaa fi namoota akka keessanii bira akka ga'uuf like gochuun barbaachisaadha. Like yoo gootan qofaadha viidiyoochi namoota baay'ee bira ga'uu kan danda'u jechuudha. Akkasumas haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Kallattiidhaan immoo barachuu yogguu barbaaddan lakkoofsa gara gadii jiru kanaan na dubbisaan isiniin jedha. Amma viidiyoo taan wal agarrutti nagaan ta'aa naaf jabaadha.